Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qabu. Sagantaa keenya irraa keessatti qophii qabnu isin beeksifna. Jalqaba oduutti dhiyaata. Oduuttaan sun guutummaa sagantaa keenyaa kan qabatu godina haaraa uumuu mootummaa naannoo Oromiyaan wal qabatee mormiin uummataa godina Gujii keessatti jalqabee ammallee hin dhaabbanne. Kanarratti marii jiraataa naannoo waliin goone ta'a. Jalqaba hanga dhumaa nu wajjin turaa isiniin jechaa gama oduu yeroo kanaaf qabnutti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee isiniif dhiyaannee jirraa. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Haleellaa xayyaaraa guyyaa kaleessaa daannootti raawwatameen namoonni 7 lubbuun dabruun barame. Bitootessa 9 bara 2023 ganama kaleessaa godina lixa Shaggar ona daannoo bakka Qaallee jedhamutti haleellaa xayyaaraa ganda uummataa irratti mootummaan raawwateen yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeesamuu jiraattonni naannoo gabaasaa jiru. Maanguddoo ganna 68 obbo Abdiisaa Bakaree jedhaman kanneen ajjeesaman keessatti akka argamanis odeessi uummataa kun dabaluun addeessa. Miidhaan kun kadhaqqabeef sababa waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboo rukutuu jedhuun akka ta'e oduun uummata keessaa argame kun ifa godha. Nyamar Gindabaratii fi naannoo sanirraa xiyyaarri waraanaa miigii jedhamu marsaa jiraachuullee oduun kun dabalee hubachiisa. Mootummaan Bilxiginnaa amma duras eeggannoo tokko malee irra deddeebiidhaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboo rukutuu jedhuun gandeen uummataa keessatti tarkaanfii qilleensa irraa fudhataa tureen uummata nagaa meeshaa maleeyyii dhibboota hedduun ajjeesuu, qaamaa hir'isuu, manneeniif qabeenya uummataa barbadeessaa turuun kan yaadatamudha. Mootummaan Itoophiyaa toora quunnamtii hawaasaa cufe daddaffiin akka banuu dhaabbanni mirga namoomaaf falmu kan idil-addunyaa Amnesty International gaafate. Uggura mootummaan Itoophiyaa miidiyaa hawaasaa irra kaa'ee baatii lammaffaa isaa akka qabate yoo ta'u daddaffiin akka kaasu Amnesty International gaafatee jira. Amnesty Internationalitti itti aantuu daayirekteeraa godina ba'aa fi kibba Afrikaa kataate Filaaviyaa Miwaangoovaan aangawoonni mirga bilisummaan yaada ofii ibsachuu namootaa sarbuu kan itti fufan yoo ta'u, kunis bilisummaan odeeffannoo barbaadu fudhachuu fi dabarsuu kan dabalatudha jedhan. Baatii tokkoof namoonni biyyattii keessa jiran miidiyaalee hawaasaa filatamoo kanneen akka Feesbuukii, Telegiraamii, TikTokii fi YouTubii akka hin fayyadamne aangawoonni Itoophiyaa ugguruu itti fufuun mirga bilisummaan yaada ofii ibsachuu odeeffannoo barbaadu fudhachuuf dabarsuu kan dabalatudha jechuun danqaa murni Bilxiginnaa kaa'e mormaniiru. Uggurri waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa filatamoo irratti raawwatame kun dabalataanis heeraaf seera biyyattiinii fi waliigalteewwan naannoof idil-addunyaa Itoophiyaan miseensa taate ifatti kan sarbu ta'uu kan eeru Amnesty International. Uggurri kun galmee biyyattiin bilisummaa miidiyaa irratti qabdu kan duraanuu gaddisiisaa ta'e daran xureessee jedheera.
Dabalataanis Amnesty International aangawoonni Itoophiyaa uggura kana osoo hin tursiisin kaasuudhaan aadaa mirga uummanni yaada isaanii ibsachuu odeeffannoo barbaadu kennuuf fudhachuu gidduu seene kanatti xumura gochuu qabas jechuun dhaame. Hongeen godina Booranaa hammaatee namoonni beelaa fi dhukkuboota yaalamuu danda'aniin du'aa jiru jedha Waldaan Hakiimota Oromiyaa. Waldaan Hakiimota Oromiyaa hongee kibba Oromiyaa godina Booranaatti mudateen fayyaa uummataarraa miidhaan cimaan ga'aa jiraachuu akeekkachiise. Ibsa Addis Istaandaardiif addatti ergeen namoonni beelaa fi dhukkuboota yaalamuu danda'aniin du'aa jiru. Ammoo beelladoonni miliyoonaan lakkaa'aman waan jalaa dhumaniif gargaarsa nyaataa ga'aan jiraachuu dhabuu isaarraa kaka'e lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jira jedheera. Hanqinni nyaataa, bishaan qaama keessaa hir'achuu fi dhukkuboonni bishaaniin daddabran dhimmoota fayyaa hongee kanaan wal qabatanii uumamaa jiran keessaa kanneen ijoo fayyaa hawaasaa gaagaa jiranidhas jedha. Dhukkuboonni hanqina nyaataan wal qabatanii haalaan dabaluun akka waliigalaatti hanqina nyaataa cimaa GAM persentii 16.4 yoo ta'u dubartoota ulfaa fi harmoosisan PLW biratti hanqina nyaataa giddugaleessaa MAM persentii 40 ga'eera. Akkasumas namoonni rakkoo hanqina nyaataan wal qabatee du'aa jiran daballii guddaa argisiiseera jedha. Akka Waldaan Hakiimota Oromiyaa jedhutti sababa hongee godinicha keessatti mudateen weerarri dhukkuba gifiraa kan ka'e yoo ta'u godinicha keessatti aanaalee Moyaalee, Guchii fi Gomoleetti namoonni 127 gifiraan qabamuun isaanii mirkanaa'eeras jedha. Lakkoofsi kun bara 2021tti 126 irra ka ture bara 2023tti gara 396tti ol guddachuu isaa Waldaan Hakiimota Oromiyaa beeksiseera. Itti dabaluunis lakkoofsi daa'imman qe'ee isaanii irraa buqqaanii miidhaan saalquunnamtii akkasumas lakkoofsi namoota of ajjeesanii naannoo hongeen rukutetti haalaan dabaleera jedhee jira. Waldaan Hakiimota Oromiyaa akka jedhetti rakkoo hongeen kun qaqqabsiisee furuuf tarkaanfiiwwan ga'aan hin fudhatamne. Gargaarsi godhamaa jirus bifa qindaa'een ta'uu dhabuun isaa bu'aa barbaachisu hin argamsiifne jedhe. Miidhaa fayyaa sababa hongeen ga'u salphisuuf deeggarsi soorataa, nyaata dhangala'oo, qoricha hatattamaa fi tajaajila bishaan qulqulluu akka daran barbaachisan Waldaan Hakiimota Oromiyaa dhaamee jira. Gabaasaaleen namoonni du'aa jiraachuu mul'isan bahanis mootummaan naannoo Oromiyaa garuu namoota godina Booranaatti gargaarsa hatattamaa barbaadaniif gargaarsa barbaachisu kennaa akka jiru ibsee sababa hongee kanaan namni du'e akka hin jirres himee jira. Booranni iddoolee hongeedhaan garmalee hubaman keessaa tokko yoo ta'u roobni waqtiilee roobaa 5 waan hin roobiniif jiraattota godinichaa 800,000 ol ta'an gargaarsa hatattamaa akka eeggatan taasisuun loowwan miliyoona 3.3 ol ta'an ajjeeseeras jedha. UN gabaasaa dhiyeenya baaseen akka jedhetti hamma sadaasa 2022tti namoota dhibee hammaataa hanqina nyaataatiin qabaman 27,526 galmeessuun tokkoffaa akka ta'e naannoo Oromiyaati ka jedhe. Isa 2021-2022 wal bira qabnee yoo ilaallu aanaalee Affaar, Oromiyaa, Somaalee fi naannoo sabaaf sablammootaa fi uummata kibbaa keessatti hanqinni nyaataa hamaan harka 21 dabaleeras jedha. Gabaasaa gaafa guraandhala 18 baaseen ammoo guraandhala 2023 booda naannolee hongeen rukutaman hunda keessatti miidhaan hongee daran hammaatas ka jedhe. Dabalataan hanqinni bishaanii hamaa ta'ee naannoo Oromiyaa aanaalee hongeen rukutaman 10 keessatti mul'achuu isaa ibsee jira. Oduu xumuraatiin Gujiitti mormiin jiraattotaa itti fufus mootummaan murtee nagallee godina Booranaa ba'aa jala galchuu irraa hin deebine. Kibba Oromiyaatti murtii mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaan Nagallee godina Booranaa ba'aa jala akka galtu dabarsee jiraattonni godina Gujii mormuun itti fufanii jiran. Mormiin kun jiraattota godina Gujii kanaan torbee tokko oliif kan itti fufe ta'us mootummaan murtee kana humnaan raawwachiisuuf cichee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Mormiin torbee tokkoof godinicha keessatti adeemsifamaa jiraatus caffeen Oromiyaa murtee magaalaa Nagallee faanaalee 3 Gujii jalatti bulaa turan godina Booranaa ba'aa jala akka galan erga beeksisee guyyaa tokko boodadha.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun isaa kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee keenyaafan faana bu'aa. Nurti
Murtikuto Danavan 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 Murtikuto. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabetti fufaa. Mormii uummataa godina haaraa uumuudhaan wal qabatee Gujii keessatti gaggeeffamaa jiru irratti gaaffii fi deebiin jiraataa godinichaa tokko waliin gaggeessine akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Tibba darbee cafeen mootummaa naannoo Oromiyaa walgahii idilee sadaffaa bara hojii jaaffaa guraandhala 27/2023 ta'een godinootaa fi magaalaalee Oromiyaa keessaa muraasa caaseffama haaraadhaan akka haaraatti ijaaruu ibsee ture. Caaseffamni haaraan kun ammoo uummata keessatti mufii uumeera. Sababa kanaan keessattuu godina keessan bakka ati amma jirtu kana fa'itti hiriirri mormii gaggeeffamaa gabaafamaa ture. Kanaan wal qabatee lubbuun namaallee akka darbe faatu odeeffama. Mee maaliifii mormii uume? Maaliifan akkasiin jedha? Mootummaan yeroo waan kana ibsutti gaaffii uummataa kan bara dheeraa lafarraa harkifamaa ture deebisuu fi walitti bu'iinsa daangaa irratti furuudhaa fi ka jedhu kaasa. Akkamitti mormiin kun uumamuu danda'e? Mormiin kun ittuma fufeen jira. Gaaffii mootummaan yeroo dheeraadhaa fi uummanni Oromoo ittiin ifaajaa ture deebisuuf kan jedhuun soba guddaadha. Lafa keenya irratti naannoo keenya irratti fudhatama guddaa hin qabuuni. Hagammaa mootummaan miidiyaa tiyaatirii addaa hojjechuu jiran malee diraamaadha beektaa uummata keenya irratti diraamaa hojjechuu jiran malee yookaan akka artificial intelligence garagaraatuma fayyadamee roobootiidha wanni nu irratti hojjetaa jiru uummata keenya irratti kaan akka barbaade qalaa kaan akka barbaade ajjeechaa safuurra darbe uummata keenya rasaasa dhiisee amma albeen ciisisee kan qalu irratti araara jedhee gaaffii yeroo dheeraa fi lafarra ture deebisaara kan jedhuun soba guddaa waan ta'eef uummanni soba kana ammoo waa irra baree dammaqee fi waan kanaaf of jibbaatee waan godhu dhabeeti amma uummata keenya irratti olola guddaa uummanni keenya eega of bareen waan godhuun dadhabee karaa araaraanii gaaffii keessaa hin deebi'aa kan jiru uummata sobaa haa ta'u malee uummanni keenya dammaqee of bareera erga ta'anii soba isaa kana qaatuma alaalaa ofirraa beeka waan ta'eef didee waa araaraa yommuu kana hin fudhanne wanni araaraa gubbaa irratti rarra'ee hafeen malee gara keenya wanni araaraa hin jiru hagammaa kanatti gaggeeffamaa jiru du'aatii uummataatiif gubaata mana uummataatiif gubataa jira malee waa araaraa nuti miidiyaa irraa dhageenna malee uummanni keenya ammoo abbootiin keenya miidiyaa kana hordofne waan tokko argan waa araaraa hin beekan. Tole isa dhimma araaraatti ni deebinaati an amma kan inni sii kaasuu danda'e waan hundeeffama keessattuu godina Booranaa Haaraa jedhamee hundeeffame sanarratti maaliifiyyuu namoonni waan kana balaaleffatan isa jedhu akkana ibsituufan ture. Kana jechuun kan koo fakkeenyaa fi
godina Booranaa irraa aanaa Mooyaalee, magaalaa Mooyaalee, aanaan Guccii fi aanaan Waacaalee, godina Gujii irraa immoo aanaan Liiban, aanaan Gumii Eldalloo fi magaalaan Nagellee Booranaa, akkasumas godina Baalee irraa ammoo maddi Walaabuu, aanaan Oborsoo fi aanaan Harannaa Bulluu akka godina haaraa ta'anii hundeeffamaniiru. Inni kun immoo hawaasa keessatti mufii uume. Maaliif isa jedhuudha gaaffiin kiyya? Maaliif jechuun kan bareeda. Uummanni keenya yeroo baay'eedhaa fi Nageelle jedhee kan moggaase. Nageelle jechuun ilma hangafa uummata Oromoo Gujii keessa isa tokkodha. Nageelle jechuun uummanni yeroo baay'ee Gujii fi Booranni wal dhabaa wal waraanaa yeroo kanaan qara seenaa isii dhageenyutti daangaa irratti uummanni horsiisee bulaa waa wal waraanaa turee fi nagaa buusuu fi araddaa jilaa ittiin nagaa uummanni kun lammuu akka wali hin waraanne lafa ittiin nagaa wal fuudhuuf lafa uummata lamaa walitti araasanii Nageelle jedhanii ittiin moggaasanii yoo kana ammoo lafti kun achiinis kan Booranaati asiinis kan Gujiiti osoo hin jedhinuu lafa Gujii kan ta'etti kanaan qara ka Gujii ta'uu namuun beekaa lafa kanatti abbootiin jilaa wal yaamtee araara lammiin kun hundi nuti saba tokko nuti ilmaan tokko ilma abbaa tokkooti walii horannee daangaa tokko irratti jiraannaa lafa tokko irratti jiraannaa walii horsiifannee walirra fuunee walii horree jiraannaanii dhufaatiin keenya tokko akkasitti jiraannan malee wal waraannee hin jiraannu kan jedhanuuf warra wal ajjeesee warra harka dhiigaa jiru wali gondooree aadaa jiru qoree lafa kanarratti nagaa waan buuteef lafa saniif moggaasa maqaa kennee Nageelle jedhee itti moggaase. Lafti sunuyyuu duraanuu kan Gujiiti maqaa isii qabdi Qarsaa Bilbiloo jedhamti lafti sun. Kanaaf har'a ammoonii uummanni keenya tokkummaa guddaan haga sanii dhimee itti fufee wali harkaa fuudhee nyaatee wali harkaa fuudhee dhugee qodaa tokkoon fuudhee walirraa dhugee dhiiga walii sadarkaa kennuun kan ga'e sirni moofaa aangoo irra jiru kun uummata keenya wal nyaachisuuf lafa saba tokko ija argu addunyaan katti beeku jiyoogiraafikaal poozishinii lafa kanaa kami kan jedhu inuma beeku lafa kana ammoo uummata keenya wal nyaachisu yookaan akkuma kalee geenii kalee oldi geenii kana taphachuudhaaf uummata keenya harkaa fuudhee maqaa hin taane itti moggaasee Boorana Bahaa jennee moggaanna kan jedhuun Mooyaalee irraa fuudhee Gujii irraa fuudhee madda Walaabuu Arsii irraa fuudhee akkasitti kireeti godheeti kallattii tooftaa uummata keenya walitti buusu. Uummanni tokkummaa isaa yoo tokkoome taabbi inni hin cabsine gaarri inni hin baane wanni inni furmaata arganne hin jiru waa arga ta'ee beekeen sirni moofaan kun tooftaan goorratti turuu bareeni uummata keenya walitti buusuuf tooftaan ittiin godhee jenna uummanni keenya immoo hin dallame ilma hangafaa tokko namuu namaa fuudhee kennuu hin danda'u yoo waaqa fuudhee lubbuu kennee malee kan jedhuun uummanni keenya hin dallame Nageellee seenaanis seeraanis kan Gujiiti kan jedhuun uummanni keenya haga amma Boorana wajjin waa walii dhugaasa hin qabu sirnuma moofaa kanatti hiriira ba'u jira haga ammaa kana siin jedhu. Tole fayyaa ta'e mee gaaffiidhuma kanuma walitti hidhatu tokkoon si kaasa maaliidha fakkeenyaaf caaseffamni akka kanaa hoggaa taasifamuu marii hawaasaatiin ta'uu qaba. Keessattuu bulchitoonni godinaa kan Gujii hayyoonni abbootiin gadaa jaarroleen biyyaa waan kanarratti taa'anii mari'ataniiti murtiin kun dabarfame moo calliseetuma mootummaan tarkaanfii kan fudhateetti? Uummanni keenya marii akkasii mootummaa waliin gattee gaafa takka waa'ee Nageellee dubbatee hin beeku. Daangaa kana uummata kanarraa fuunee Boorana Bahaa jennee moggaasna jedhanii uummata lafarraa fuudhame kana dhiisitiyyuu uummata irraa fuudhame itti kenname saniifuu wanti ittiin kenname jiru. Uummanni Booranaa yeroo ammaa kana addunyaa akka quba qadduttuu beelaa uummata kabalame waan ta'eef marii akkasii kana beela isaaniitiifuu addunyaa akka gurra ittiin kennine itti ukkaanfamee sagalee isaanii ol bahee akka hin mul'anne godhaa kan turame. Malee mariinu Boorana irra isaaniif kennamu kanaafu Booranaaf baha jedhee moggaasu kanaafu Nageellee isaaf deebitee kennu kanaafu gaafa takka lafa kana isinii kennina ba'ee Nageelleen kun isirraa fuudhamee tureera kaleessa maqaa keessanii tureera har'a immoo
isinii deebinee kennina kan jedhanii warra sanuu mariisisanii tokko hin jiru. Uummata keenya irraa mulqanee maqaa jijjiiruu kanaayyuu dhiisitiyyuu gaafa takka Gujiirraanis Booranarraanis mariin tokko don jiraati caaseffama ofii murteeffatee sirni abbaa irree fedhuma ofiitiin dhufee moggaasee taappellaa jijjiiree uummanni nu akka tasaa ba'e sagalilii waan ta'e beektaa. Kun jechuun kaleessa uummanni Booranaa beelaan dhumaa ture addunyaan birmattee uummanni Oromoo bahaadhaa walii birmatee deeggarsa lubbuu baraaruuf yoo guuru kanatti isaan maalan godhan tokkummaa uummataa kanatti waan isaan mataa dhukkubseef uummanni kun yoo akkasitti tokkoomee yoo akkasitti jabaate aangoon keenya tooftaan keenya kun hojii irra hin oolu waan jedhamee yaadaniif tooftaa kalee achirra godhatanii ol digeenii kana qabatanii gadi buusanii uummata Booranaatiif illee arjentii waan ta'e uummata keenyatiif illee arjentii waan ta'e kallattii lamaanii waan mariisisanii tokko hin qabu. Tole kanumaan wal qabatee keessattuu ammas waanuma kara keessanii ilaalaa shaakkisoon bakka albuudni itti argamudha lafa badhaadhaadha warqiin albuudni adda addaa bakka bahudha. Kanaan dura magaalli suni kallattiidhaan godinaan kan waamamtu ture amma immoo kallattiidhaan haga Oromiyaadhaan akka waamamtu itti waamamni ishee kan jedhullee labsii sana keessa ture. Isa kanoo akkamitti ilaaltan? Isa kanallee mootummaa abbaa irree ani humna qaba ani waraana qaba jedheetuma uummata irra ukkaamsa uummanni komii qaba haga ammaa hiriira kan ba'an jiruuni waa'ee nageellee qofa don taane dhimma midirootii kanaallee wal qabatee dhimma lafa albuuda isaatiin wal qabatee hiriira yoo argaa jiraattanii dhaadannoo uummata keenya kanaanii wal qabate sagalee uummata keenya kallattii kamiin ukkaamfama kallattii rasaasaatiin eenyutti iyyata yoo sagalee kana ol baattee atiin dubbatte irra shanantar soorata rasaasaa taataayi adhallee uummanni keenya waan sanillee waan walii gale hin qabu haga adhaa bowwaatuma jira haga adhaa karaa baatuma du'aa jira yoom isaa deebi'ee yoom itti dhiiseera uummanni keenya. Tole fayyaa ta'ii mee immoo waan imma hiriira sanaatti deebina. Hiriira sanarratti akka gabaasaaleen adda addaa bahaa jiranitti hiriirri sun hiriira guddaa ture. Hiriira sana danquudhaaf yookiin immoo hiriira sana bittinsuudhaaf jecha tarkaanfii adda addaa mootummaan akka fudhatellee ni gabaafamaa ture. Mee haalli hiriira sanaa maal fakkaata ture? Hiriirri baameera malkaa sooddaa irra baameera adoola reebbee irra barameera haraqalloo irra baameera hiriira kana ammoo humni mootummaa osuma bittanneessu osumatti dhukaasu lafti keenya lafee keenya kan jedhuu fi Oromiyaan biyya keenya bilchiginnaan diina keenya kan jedhu uummanni keenya diinummaa ofii labsan malee Booran akkas ta'e jedhee waa walillee dhukaas hin qabu. Haga ammaati yaaduma bilchiginnaa kana leellisu sirna kufaa kana addaa jalqabee nurraa haa ka'uun jedhaatumaani yoo dhaadannoo fi uummanni keenya yoo agarsiisuun ittiin dhukaafamaa hin bittannaa ammaala deebi'eetuma dargaggeessi kan rukutame inuma rukutamaa kan qabame inuma hidhamaa kan hidhame ammoo inuma reebamaa anuma ajjeefama ammas akkasuma kan du'ellee baay'eedha kan reebamee caccabellee baay'eedha haga ammaa saniinuu hin jilbeeffannee ba'u jira. Mee namoota hiriira ba'an keessaa akka odeeffannoo tokko jedhutti namoonni wareegamanillee akka jiranidha kan ibsu. Wanni kun hagam dhugaadha? Guyyaa kaleessa nama 6 du'ee ture magaalaa Haraqalloo keessallee ijoollee qabamanii mana hidhaa seenanii achi keessallee reebamanii kan du'anillee jiranii gara wanna daawaa kanarrallee akkasuma namoonni baay'inni isaanii kun kan reebamanii mana yaalaa dhaqqabuu dhabanii mana sirreessaa yoo seenanuu kan du'anillee jiran kun ammoo kan lubbuun daddabatanillee jiran namoonni walumaa galatti akka nama 6 akka du'etti odeessa guutuu qabu. Namoota wareegaman kana maqaadhaan kan yaadattu jira kan maaliif odeeffannoon kun odeeffannoo miidiyaa irratti darbu waan ta'eedhaaf odeeffannoo qabatamaa akka ta'uudhaaf namoota maqaa isaanii beektu yoo jiraate yookiin naannoo dhaloota isaanii keessattuu ganda kanarraa nama akkas akka jedhamu fa'aa wareegameera kan jedhe nama naa tuqxu qabdaa maqaa isaanii. Tole bareeda ani maqaa isaanii amma ijoollee beektaa aanaa biraan jiraadha isaanis aanaa biraa ijoollee jira baay'inaan ijoollee aanaa lamaadha kan miidhamanii
ijoollee kana ammoo maqaa isaanii tunaanii isinit deebi'a iddoo isaan jiraatanu garee aanaa isaan keessa jiraatanu ganda isaan keessa jiraatanu garee isaan keessa jiraatanu hunda isaanii walitti qabee isin yoo deebi'een eegatanii naaf galcha. Tole aanaa kamiidha mee fakkeenyaaf? Adoola Reeddeetii fi Haraqalloo irra baay'inni isaanii. Tole fayyaa ta'e mee akka amma immoo akka hawaasa keessa dhisnee mee akka nama dhuunfaa tokkotti siin gaafadha. Akka mootummaan jedhutti bu'uureffamuun yookiin hundeeffamuun godina Booranaa kun rakkoo hawaasa sanaa furuu kan danda'u yoo ta'e hawaasni kun hawaasa aadaadhaaf seenaadhaan duudhaadhaan kan walitti hidhatudha. Daangaa lafaatiif qofa osoo hin taane gara fuulduraatti jijjiirama bu'uuraa akka isaan jedhanutti ni fida yoo ta'e wanni hundeeffame kuni rakkoonsaa maalidha jetta? Hundeeffanni Boorana Bahaa jedhee hundeeffamu kuni uummata keenya qoqqooduuf diinaa saaxiluu fi tokkummaa uummata keenya bittinneessuu alatti sirna duudhaa jaalalaa fi tokkummaa uummanni keenya waliin jiraata jedhu tokko hin qabu kaayyoo tokko hin qabu kaayyoo inni qabu kaayyoo gabroonfataa aangoo irra tursuuf istiraakcharaali isaan bocatanii alaatti uummata keenyaaf waan fayyadu tokko hin qabu jennee ana dhiisiitiyyuu abbootiin keenyayyuu kanuma dubbatu agamma uummanni hundinuu. Tole jiraataa godina Gujii haala naannoo sana jiru irratti yaada bal'aa nuuf laatte. Xumura irratti wanni ati jettu yoo jiraate maaliifan kana siin jedha jalqaba irratti waan araara faanaa kaastee turte araarri kun araara isa kam akka ta'ellee sirnaan ibsine kallattumaatti seentee naannin addaan si kute isa sanallee itti dabaltee wanni kun osoo na gaafattee raatte kanatu na hafe dhaamsa immoo akkasii dabarfachuun qaba ture jettee wanni si hafe yookiin wanni yaaddu yoo jiraate carraa maayii si laadhee afgaaffii keenya kanumaan xumurra. Tole galatooma carraa waan na laattanii fi keessattuu godina Gujii lixaa aanaa galaanaa keessatti iyyuu mootummaan akka addunyaan dhaga'uu fi dursa maal godhaa yaamicha araaraa hidhee nagaa buusuu fi kaayyoo tokko gad buufatee ture diriirfatiin ture. Haa ta'u malee sareen qaroonii untee qodaa qadaaddii jedha Gujii. Kun jechuun naannoo keenya keessatti rakkoon jiru rakkoo ulfaataa rakkoo hammanan jedhatan ani ka ija kiyya argu aanaa galaanaa keessattiyyuu gocha safuu darbe yeroo ammaa kana mootummaa harka tokko araaraadha harka kaani lola hammanan jedhamne kutaa waraanaa tokko aanaa tokkorra kaa'e kutaa waraanaa tokko aanaa tokkorra kaa'aa haga ammaa guyyaa kaleessa engedda jechuudha guyyaa 22 jechuun aanaa galaanaa ganda booree keessattiyyuu nama 2 ajjeesanii kan gurraan ajjeesuu ilma namaa yoo tokko inuma ajjeefamaan nama innocent people nama ta'e nama waan tokko ittiin yaadamne nama qotatee bulu loon horsiise loon faana deeme tiksee loonii ajjeese maaliif du'a namni kun jedhee nama reebuu dhaqe isa san akkasitti gadhiiseedhaneetu maani albeen goorraa ku'afe muuzii afaanitti qaleeru nama afur bakka tokkotti yoo qalanuuni maqaa araaraa kun addunyaaniyyuu maal akka ta'e hin beeku waa uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya rakkoo hammaataa rasaasan du'u namuun sodaatu ija tokko duutaa qalta dhaabsisanii hin qalu gocha diinaa akka loon goorraa nutti goorraa waan jiraniif addunyaan uummata keenya kanaaf gurra kennee akka dhaga'ee gocha diinummaa sirni aangoo irra jiru uummata keenya safuu ka irraa mulqe humni isaan gadi babbaasani haadhotii keenya kan gudeedu shamarran keenya kan gudeedu abbaan mana jiru yoo fedhan abbaa rasaasaa jiru yoo fedhan fixxinnii hidhanii abbaa masosso ilaalateedha ati deeggaraa shaneeti kan jedhanu uummata waan tokko hin beekne uummata beelli qaban uummata loon irra jiru qabu waan nyaatu dhabee ka irraan du'e ka godina Booranaa qofan laalama ka Gujiin keessa jiru ka itti ilaalle Gujiin lamaanuu lafa dheedaa bishaan ka jiru tokko ka hin jiraatin uummata kana mana seenanii yoo fedhanii mana ittiin guban yoo isaan jalaa baqatanii deeman mana ittiin guban jaarsa mana dhibamee jiru ati maali gorsaa shaneeti jaarsa shaneeti adaraaj iyyaatiin sitti bulchitan kan jedhanu kaachuma ajjeesan yoo fedhan ammoo gadi bakkanaate goorra'uun tola jedhanii sirna ajjechaa gosa lama gaggeessanii beekta rasaasaa dhaa'uu wayyamoo irra jennee goorra'uu wayyaa kan jedhanu kan kun imma goorra'uu fala kun imma ajjeesuu rasaasan mala kan jedhamu tooftaa akkasiitiin gaggeessaa jiran addunyaaf gurra nuu buusaati uummata keenya kanaaf birmannaa addunyaa akka nuu gootu nuti nama tokko hin qabne waaqaa alatti
Waaqa alatti rakkoo hammaataa keessa jira. Nuuf birmadhaati addunyaa gurra nu haa buusa. Mee tole silallee dhaamsa jedheetini gaaffii maayisii kaase haa ta'u malee yaadni ati xumura irratti naa kaafte kun akkan deebi'ee gaaffii biraa si gaafadhuudhaaf na dirqee maalidha seete namoota yookiin siviilii ummata fayyaaleeyyii tiffatee bulaa ajjeesanii qalanii naan jette eenyudha kan kana godhu maaliin immoo adda baafattanii isaan ta'uu bartan? Humna mootummaa makalaakaa jedhee bobbaase kanattuu ummata keen yoo ajjees ija guutuu argina ragaa guutuu wajjin. Maaliifan akkasiin jedha mootummaanis yeroo adda addaatti mormiin akka kanaa yookiin himannaan akka kanaa gaafa irratti dhiyaatee jedhu maqaa mootummaa balleessuudhaaf jecha namoota hidhatanii bosona keessa jirantu huccuu yookiin uffannaa akkas mootummaan uffatu uffatanii yakka kana raawwatu malee qaamni mootummaa waan akkasii hin godhuu jedhaniitu mormu waan ta'eedhaafanii gaaffii kana sii kaase. Tole ani uummata malee waraanaa miti akka nama tokkootti waraana adda bilisummaa naannoo keenyaa hidhatee socho'u baay'een jira garuu dhiibbaa kana hagas kan jedhu gocha fokkisaa akkasii kana kan uummata keenya ajjeesu kan uummata haadhotii keenya kan gudeedu obboleewwan keenya kan gudeedu tokko arginee hin beeknu hagammaa waan tokko nyaata iyyuu uummanni keenya kadhatee koottaa gora yoo buna dhugaa jiraatanii koottaa dhuga jedhanii isaan gorsaneeranu dhuganii darbanii malee kallattii bobba'uuf hin deemanii malee gaafa tokko gocha akkasii hin goone. Nuu manuma jirruun kallattii kana uummanni kun hin bobba'a iddoo kana baraleeffata iddoo kana qubatanii jiranii waraana adda bilisummaa uummata Oromoo jedhanii barbaadaa warri dhufa uummata keessa warri qubate uummata keessa warra kana baasuu danda'a jedhee mootummaan kan itti erge gocha fokkisaa gocha badii gocha diinummaa akkasii kan hojjetaa jirutti warra mootummaan erga raayyaa ittisa biyyaa jedhee kan maqaa itti moggaasu uummata keenya kaleessa abdii mootummaa kanarraan kan qabu waggaa lamaa hadhaatiin duddaa gadhaa ta'ee itti mul'ataa jira. Maaliif dararaa mootummaa itti humna waraanaa ganda tokko keessatti waraana 2,000 olitti bobbaasu kutaa waraanaa tokkotti bobbaasu jechuun diinummaa lafa irraan tooftaa biraatiin uummata keenya gujii jedhamu kanaayyuu lafa irraa balleessu eenyummaa isaa seenaa isaa lafa irraa duguugee balleessuudhaaf kan karoorfate jennee akkasitti itti amanna malee kaayyoo inni warra kana warra hidhatee socho'u kana balleessuuf adamsuuf ittiin fide tokkotti milkaa'inni hin beeku warra adamsoo otoo hin taane uummata nagaa uummata fayyaa uummata tiffatee bulu uummata qotatee bulu manarraa gubaa kadhagge ejjeesaa goorraa akkasitti hin jiraatan malee gaafa tokko warra kanatti dhukaasee warra kana ajjeesee qabee uummata mul'isee isaantu isin dararaara jedhee lubbuun kan jiru kan du'aa reeffa isaanii kan uummataa agarsiise tokko argine uummata nagaa yoo ajjeesu argine reeffa kan gubu argine. Tole maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin akkasumas hordoftoota keenyaatiin yaada bal'aa haala jiruuf jireenya hawaasaa dabalatee rakkoo hawaasaa naannoo keessattuu godina Gujii keessa jiru bal'inaan nu kaasuu keetiif hedduu galatoomi. Gara fuulduraattis haalli fakkaataan akkasii yoo uumamu kan deebinee walitti deebinee wal iyyaafannuu ta'a. Maqaa hordoftoota keenyaatiin har'a kanumaan haa xumurru fayyaanaa ta'e ulfaadhu horii buli. Galatooma. Gaan dhaggeeffattoota keenya jalqaba hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatoomaa. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.